guyyaan kun in darbata. Guyyaan waan hundatti dhabee, guyyaan rakkoo natti baay'atee, qoromsi hundumtuu anatti cime kana guyyaan kun in darbata. Inni kaleessaa hiriyaan koo fi firoonni koo na faana ta'anii gaafa gammachuu qabu, gaafan kophaa ta'ee abshirnaan jedhanii na cimsaa turan, na faana taphachaa, na faana nyaachaa turanii. Har'a gaafa rakkoon gola kootti duultee, har'a gaafa rakkoon na mo'attee kopummaa ta'utti eechi jirtaa fi ayizoo na biraa dhabame. Namni amala namaati. Gaafa qabduu si faana nyaatii, gaafa dhabdummoo sirraa baqata. Ilaa obboleessa koo, ati gaafa qabdu fira qabdaa, gaafa dhabdummoo kophaa kan keedha. Firrii fi hiriyoonni ati jaallattu akka lubbuutti hidhattu gaafa qabaachuu kan kee beekanii sitti dhiyaatanii waan qabdu nyaatanii si wajjin taphatanii gammachuu dabarsu. Garuu gaafa dhaba keetii, gaafa humaa harkaa dhabdee fi kophummaa fi rakkinni sitti duulu akka waan sin beekne fi akka waan diina keetti baay'ee sirraa fagaatu. Kun immoo amala namaati waan ta'eef guyyaan kun hin darbata. Rabbiin qofti sirraa addan ba'in malee namni sirraa adda ba'us guyyaan hin jijjiiramu akkanatti naftu. Anis warroonni kaleessaa bakka rakkoo kootti narraa baqatan jedhee tasuma yaaddo. Guyyaan rakkoo kanaa fi guyyaan kophummaan natti hammaatte tuni hin darbite akkatti naftu. Eeyyin guyyichi kun hin darbaa, barri dhufus bara gaarii ta'a jedhee nabdadha. Kanaafuu firaa fi hiriyoota koo dhabee duukaan koo dukkanna ta'ee jedhee baay'ee gaddus umaa miti. Warroonni kaleessa na faana turan har'a na biraa dhabamanis amala namaati waan ta'eef gaafa argachuu ni deebi'u. Gaafan argadhisanis gaafan jijjiirame immoo warroota akkasii ofitti deebisu jechuun lubbuu koo du'aaf dabarsee kenne jechuudha. Kanaaf kaayyoo koo fi galma kootti cichuu malee kanaaf jedhee haamileen nan bu'u. Guyyaan kun hin darbata.